Micoombar sumarraa muraa barte. Barna fakkaachuu qofatti osoo hin ta'in naaf jecha taayiroo dhufuu santu garaa na balleessu jira mo'an. Biyyatti cinqan gaa namni cinqan maakii fakkaata maakii laati maakii jaanii cinqan. Arabannaatiin aayichan dhufnee. Seerjaan dhufe malee maal hin godhu biyya bakkattummaa isaa tummiiti. Anola. Bareedduu biyya naayicha dhufte moo na kaayiruma jechuun akkamitti naayicha dhufte? Na dhibee baran. Kaayiroo maal hin jee dhufame dalagaa kono hin jirtu taraa'u barbaade meeqatti agarree dalagaan hin jirtu daanga silaa dalagataa dhufanii maal hin godhaa hin dhufu. Duuba ati anuma laaluuf dhufte? Sumaan laaloo dhufe wallahi. Amatti akkaan as keessa taa'ee deema jeetiin murteeffadhee dhufe wallahi. Xiqqashoo maakkee fa'aa hojjetattafadheetu waan deebi'ee jeetiin dhufe. Maakii micootti hin boonin micoo na fadhi gara galtee laalin ta'a. Moo wallahi itti boonaan jiru nama akkasitti nama boonu miti. Boonin. Anaa ciisu jiru bar kabajee dhufe. Boonne erlakki anuma gaafa. Si fakkaachuu Anuma gaafa. 100% si fakkaatti micoon. Ati obbolummaa yoo fete haati. Annan fakkaattu hin jenne bar bakka si fakkaatti nan fudhadhee baraan hin dinne. Garuu anama si jecha. Furadhu. Si jecha. Siifis gaariidha miyyootu sa'a bareedduu dhufte. Sa'a bareedduu dhufte. Laa ilaaha illallah. Anamma rakkoon. Araasillee si teessitti. Aboo araasii dhabiiti maal haasawsa? Laal. Hedduu si gaariidha. Anamma waa'ee na fakkaachuu fi na fakkaachuu dhabu miti bara. Anama micoon tuni Oromoon guutuu lafaa haatee si fakkaatti yoo itti. Hayyee jirma fudhadhu rakkoon hin jiru. Isiin na fakkaachuu takin ani si fakkaachuun waan bareedaadha jee sanirra waliin dhibnu sun na gammachiisa. Garuu naa jecha biyya tana si jechan dhufee kaayiroo jiraa yoo itti kabbar nu si galee na garuu. Jechuun gaa maakii fakkaatan aan jaani itti biyyatti si jechan dhufeen gaa wooma jaalalaatti bar waan obbolummaa tolchuuf. Amma sinaayichi yoo dhufte bar በጣም itti amma ishii si jechan dhufeen tura akkamini beektaa maakii siif jecha si arkuu feete kaayiroo dhufuu keessatti gahee guddaa qabdaati si arkuu waan feetuuf jecha ni nagaraa ishii tana achitti waan yaada joofaa qabaachuu danda'an kun nama adanna qo'eetti dorku fadha. Anis baroon anjeessi galee naaf jechaas dhufuu isii sanirratti waan danda'u hunda isii gargaaruu barbaadeetti si galee saniif gaafachuu jira. Gosa mangistiiti ambar wanni illee micoota sa'a bareedduu dhufte maakii. Yaa nam tokko na dinqisiifatee as dhufuu na jechaas dhufte waan danda'u just support illeen hin godhaan jechuu barbaadeetumaan gaafachuu jira garuu dura gaafachuun dirqama beeyte. Saaksii moo saaksii? Sirri gaafadhu ጊዜ dalagaa guyyaa boqonnaa qabsan sitti haa dhuftu wala gara please micootan tiriit godhin si fakkaata. Zamaanuu bar na hubachiistaa. Wallahi namni bar maakiti ya namni yoo nama fayyadu baatee nama miidhu das jetti miyyoon bukkurii takka akkuma keetiiti. Dhaabbiin haalis wal makatan jira. Oi baraan kan hin jiru maaltu akkana haasoo keetu na hubachiisaa jira baraan. Maa qofaltasi wayi qofla maaltu fideema boqotanatti. Miti bar maal? Micootun. Dillo kun. Dhaabbiin haalis wal qixa itti maakii hojii. Fuulaanis wal fakkaatan siif ishee adda baasuun hedduu ulfaata. Sangubbaan immoo sa'a bareedduu dhufte. Si tajaajilti mijootun aximiitii godhuu ni beekti marqaa godhuu ni beekti damma dadaa guyyaa furtama maakitti jara gootee haadha Khaalid rahaatee fudhatte akkam jette. Rakkoon qabu. Eessa kuttee? Sangubbaan mijoon ijoolleedha. Wayi ati maal taate qoy? Boo an waan guyyaa sitti mujjira. Mee eessa kuttee? Sangubbaan mijoon ijoolleedha dubra.
Maalti dubra kana hittu an dhiiraa miti maa dubra na hin chaaltu kai. jechuun kan jechuullee nan danda'a jechuu bareede gatiin fadhe. Ati amma yoo si bira dhufte miyyoo tana si fakkaattii mi qalama sitti naatti tolchiteen hafa bareechite akkasitti silkii charii jalaa fite. Silkii hunoo hanaan tiyya. Hanaane lama dhiirta khayru duru arguu duu eegalte miccoo tana. Dhiira takka jalaan dubbatiin hanaan qottu dhufan eessatti dhiif. Amma ni jalaa balleessa miyyoo takka gabbaatee dhee namaa wajjoo lagartee hin beekne tana yaa hanu waan waa'ee faana darbe. La dhiira takka jalaan dubbatiin khayru jira wala garru lubbuu minaamin nama siin jiru. Ayyee. Khaayoo teetirratti iyyeeffadhu. Hunoo obboleettiin daddeenii jirti. Tol fakkaatanii. Ayyaa. Maakii waan gaafatte yoo qabate. Rabbi nasiiba si tolcheetu obboleettii argattee namatti bobboon taasa. Annoo mana fakkaatu silaa rabbi nabbi tokko kana fakkaatu. Ayyee. Laal lukkuun fadha gizeettis kara suuqa jabaa kana gafiideetu malatta. Laal qaawaa baluutii maarree naaf gizeette fiigichumatti gaddiifte. Abshir. Sallara dhis. Bishaan qabbanaan fadha. Dhadhas matarra kakkaayan maamma tajaajili. Ayyee. Maashaallah. Qabsoon tiyya galma geessa. Wala garaan likitti. Narraa tajaajili. Booda akkammaa kana miti beektaa booda qeensa ishiitti lafa irraa jiruu hin dandeessu. Guyyaa garanti qochi nama guddate namni qeensas namarraa jiruu ni jirti. Zamaanoo na dhibaa jira bari maali zamaanoo ergama wayiitu jiraasa? Ergama maal? Shakkii hin jiran wanti warri waatiin xalagoonni shakkinaa beeyte. Laa yoo waan shakki wallaahi wayi maal shakkita? Maal balleessite? Yoo waatii zamaanatti gaafatama. Allah. Yoo waatii zamaanatti gaafatama. Hai. Nama. Komanti wallaahi. Sabboontu qabsooytu. Yoo waatii zamaanatti gaafatama. Wallaahi. Jaartii haati. Takootu Warra siyaasaa. Waan amma waan karaa maal shakkiin maal? Si marsan. Ay hani ati usqoy zamaanoo dubbisiisuu barbaadite shi lubbuu. Waa zamaanoo dubbisiisuuf jinni ati. Maal zamaanoo dubbisiisuu? Zamaanoo ka iyyisiisuu barbaaditi. Boo iyyisiisuu miti ansi jecha jenqamee mikoota noqottee irraa jiree dhadhaa matarra akka tajaajiliyya kunuunsuu. Zamaanoo waa'ee abbaay poost godheen jira feesbuuk irratti. Wallaahi. Amichoo. Haya. Faratika. Warra biyya bulchu. Ibsa datta lubbu. Zamaanootu nama sitte. As geessanii darajaatan. Namni isin quba qabuun jiru. Sii mitiitiya. Haajii quba qabamte haajuma san. Sii miti. Namni jiru isaa jiraatu jira nuti dalagaa jira. Jaalala fi bulmaa yoon barate sanan nufu. Haga yoom akkanatti adda wal babaafnee jiran na qoy. Maqaa walii baafne akkatti adda wal babaafne. Wal shakkine. Ilaa maata wal jirtaasa zamaanoo. Zamaanoo firani qabdaa geemii taphanne. Dubbiteetiin nama guba. Firani qabdaa. Dubbiteetiin na guba. Haa? Namee ni qabdaa. Uduu ani qabdaa. Barreessaaf maan jehana faamilii ni qabdaa. Faamiliin tiyya kana. Hamma salaatu. Subumaa salaatu. Buletti argatte. Miccoo amma taaf dubbii miccoon as qayyesin. Beekaaf dubbii miccoo as qayyesa deemta. Millaahi. Uy zamaanoo dhagee bargisii soddoma irra deebitee bar. Miccoo quraana qabadduuf na shakkin jiin zamaanoo nu asumarratti. Wallahi har'a narkeen asirratti.
Agari sababa nang kodetin. beekaa jirti malee shakkineer. Ni danan akkuma presidenti akkuma biratti filan jiru. Wallahi ana raboo danis akka mootummaatti ni filan. Abbichuudhaan. Nama karatti assalamu alaikum naan joomta nan shakka gara harka simfuun. Silkis ni jijjiirre. Yoo waatii zamaanoo dhayin ida dubbina kana tabantaatu. Dubbina kana tabantaatu. Yoo mucucaatee hudduu lafa dho'ite maarree zamaanootu kana godhe naan jette Oromoon taban beeku manna kun maa akkamitti akkana jettas gubbatti. Namni jiru du'aa jiru qaba. Hai. Maqaan balleessu. Rabbi irraa qabu dhiisisan hundaa. Ara Rabbi umrii adeerisu ati nama tajaajile haadha kaan tajaajiliin dhadhaa matarra kakkaa'e. Wanni gisee kaaroo dheete wanni fuutee dheete muka baddeessa kana. Hin fuune yaaba salaa fuudhee. Biyyee nyaatan sanoo ta biyya takka jira bara urgoitu takka. Hin fuune asoo ni jirti ni bilaa fedhes. Ni jirti biyya lakaanii nyaatan takka. Lolaan garaa qabdu. Ni jirti waa hundinuu asii ni jiraatu. Biyya boo adii sanin baanata nyaatan ta biyya teenya. Jiraachuun dhabdu gaa hin beekne. Biyya adii san laali mitaata irratti haa kaayif. Yaamsheer. Kannifaa. Baay'ee. Silaa biyya tana beetee biyya na siin jawatii tan. Haa qabdu. Hin beeka. Biyyee baraashaa san. Tajaajili mootummaa garaa qabdi. Maasha Allah. Ilaa amma haasawuu turtan neetworkiin fayyaa sirrii hin turre bara. Talakkatti namni tuffattu miigantu. Wallaahi neetworkiin kiyya hin turre saaluma dhaqeen dhufe neetworkiin kiyya diimaa agarsiisu ture bara. Okay. Argeeno. Waliigallee maakii wanni illee godhiif hin genne biyyee adii san baraashaa. Laa ilaaha illallah miciyyoon hojjettu goote bara micoon hojjettutti yaamti maal taati? Samaanuu nama dhiisi. Hojjettutti miti yaa obboleettitan teessee fakkaatti walirraa muraadha. Rakkoon qabu. Asi tajaajilu. Maal rakkoo qabu? Taabareetti dhufte. Rabbitu wakiila sii godhe. Amma fira ni qabdaa hin jee bara. Ni qaba ni qaba. Geemii ta'a itti gaxmaallee. Hanu keessaan silkitti ergi baasii dawwalti. Booda wal agarra. Ayyee. Ayyee. Taati fooloo si deebisee bareedu gara toomishi. Ayyee rakkoon qabu. Hadaraa waan isin jee godhiif biyyee kaayif Ayyee. supheessan. Ayyee. Namni gisee kana waa iddoo itti dhugaa. Qaawwa dhaqii waa itti Najjeesu deema giseen jawaa malee miti maal jechuun biyyee maaltu wada dammoo gudubar. Biyyee adii sanin baana botaadha talaan baadhaan gurguran biyya tadhalaan gisee garaa qabdi nyaatu. Ajaa'iba barra wallahi rakkanne barana gaayis bakka ba'uuf deema laayif seen deema nagaatti kottu. Hanan. Sodaatteen taa'ee ni kottu jedhamni siyaamishi. Inni dhufa salaatee inni dhufa. Saawwan dabarsee manta nama. Isin bira dhufee saawwan. Oyi zamaanu. Nasiiba kiyya. Nasiiba kiyya kana na ajaa'iba. Ayyee. Buna kiyya sadaluma. Aluma. Obboleettii argattee miti. Wayisi mu fakkiise obbolo. Wayi namuu facciisne maal jettee namuu facciisne. Egaa namni kun haasawa keessatti ba yoo gartee badda namaa yoo qirna gitte ba. An nama aarsuun fadhu nama nageeti.
nama nagaate wallahi sitti naare lakkee wayi maali sitti haara ati amma dubraa miire dubra wallahi neerumne madara hin heerumne moo dubra dubra zindee kanamni osoo neerumin akkamitti afaan baalagiin godhu anamma gaa salaataaf hin deemaa jiran taaptaap godha nan dhufa hayyee salaati deem bakka hanu hayyee dhiira jalaan dubbatin hayyee